Mana macina keessan jiruun nagaan Waaqayyoo siif haa ta'uu jedha. Bayeessuma godhaa itti himaa baga nagaan dhuftee jedha. Seexanni akka ati dhuftee adda hin geenyeef akka ati Waaqayyoon hin waaqessineef yaalii baay'ee godheera ta'a. Waaqayyo garuu karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waan si jaallateef rakkina keessattis bal'ina keessattis si danda'ee asiin si ga'eera. Ameen ameen. Warri as geessan duwwaan harka keessa walitti buusaa Gooftaa eebbisaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera ba'u boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 7 kan jiruun dubbisaa. Waldaan Israa'el guutummaatti akka Waaqayyo isaanitti himetti siin lafa onaadhaa ka'anii iddoodhaa gara iddootti darbaa dhufanii iddoo Refiidiim jedhamu hin buufatan. Garuu sabni sun bishaan dhugan hin arganne. Kanaaf jarri bishaan dhugnu nuuf kenni jedhanii Musee lolan. Museen immoo jaraan maaliif ana loltu? Waaqayyoonis maaliif qortu jedhe. Jarri bishaan dhabanii waan dheebotaniif Musee irratti gungumanii nuun ijoollee keenya horii keenyas dheebuudhaan fixuudhaaf biyya Gibxii nu baaftee jedhan. Yommus Museen gara Waaqayyootti iyyee jarri kunoo dhagaadhaan na rukutuudhaaf xinnoo isheetu isaan hafe maal godhuu jedhe. Waaqayyo immoo Musee deebisee Museedhaan maanguddoota Israa'el keessaa muraasa fudhuutii ulee kee isa ittiin bishaan Abbayyaa rukuttes qabadhuutii jara dura darbi adeemi. Kunoo ani achi Siinaatti kattaa tokko irra nan dhaabadhaa, kattaa tokko irra si dura nan dhaabadha. Ati immoo kattaa sana hin rukutta, bishaan isa keessaa hin burqa, jarris isa hin dhugu jedhe. Museenis ija maanguddoota Israa'el duratti akkasuma hin godhe. Namoonni Israa'el waan morkataniif Gooftichaanis immoo Waaqayyo nu gidduu jira moo hin jiru jedhanii waan qoraniif maqaan iddoo sanaa Maasaa fi Mariibaatti moggaafame. Ameen. Noora sinaa eebbisu Gooftaan. Baga gammaddan. Baga gammaddanii jedhe. Akkan jedhe baga gammaddanii. Maaliifan jedhe beektuu fuula Waaqayyoo dura jirtu. Fuula Waaqayyoo dura dhaabatanii gaddiin jiru boo'ichi hin jiru moo'icha jira. Ameen ameen. Iddoon amma dubbisee kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 1 amma 7 dubbise. Macaafa seera ba'uu kana keessatti kan nuti arginu Waaqayyo isa hundumaa danda'uu fi saba Israa'el saba Waaqayyo dhuunfaa kooti ittiin jedhe tokko argina. Sabni Waaqayyo saba dhuunfaa koo saba yaadarraa qabu jedhe kun garbummaatti biyya kan isaan taane biyya Gibxiitti gadi bu'ee biyya Gibxii keessa utuu jiraachaa jiru. Kan nama dhibu macaafa seera lakkoofsaa boqonnaa 33 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaaltan sabni Israa'el biyya Gibxii keessa gaafa jiraachaa ture mandara Raamsees jedhamu tokko keessa jiraataa jedha. Mandara Raamsees kana keessa xumura waggaa 430 irratti Waaqayyo akka isaan achii ba'anii gara Kana'aan deeman waan godheef utuu warri Gibxii guutummaan guutuutti dhaabbatanii ilaalanii eegumsa irree jabaadhaan mandara Raamsees keessaa ba'anii in adeeman jedha. Mandara Raamsees kana keessaa ba'anii bakka Suukoot jedhamu dhaqanii buufatan. Suukootii ka'anii bakka Etaam jedhamu buufatan. Utuma deemanii Etaamiinis darbanii bakka Piyaayiroot jedhamu buufatan. Piyaayirootii ka'anii iddoo Maaraa jedhamu buufatan. Maaraadhaa ka'anii Eliimiin buufatan. Eliimii ka'anii qarqara galaana diimaa qubatan. Qarqara galaana diimaa kana ammoo ka'anii siin lafa onaa isa amma dubbifne kana dhufan. Siin lafa onaan inni nu amma dubbifne kun Israa'eliif Gibxii ba'ee karaa adeemsa isaa keessatti buufata isa 7ffaadha. Waaqayyo baa ittiin jedheera waan ta'eef Suukoot yoo itti tolees achi taa'uu hin danda'an. Amma Waaqayyo isaanii fayyame duwwaa achi taa'u. Achi ba'anii adeemanii siin lafa onaa kana dhufani. Siin lafa onaa kanatti waan ta'e tokkoon isinitti hima. Mata dureen irratti dubbii Waaqayyo isinii qoodu har'aa rakkina bira darbanii adeemu. Ameen ameen. Maaliin jedhee nama cina keessan jirutti himaa rakkina kee bira darbitee adeemtaa jedha. Dhaabadhaa iddoo tokkicha hin jenne, taa iddoo tokkicha hin jenne.
Baawaan ittiin jedheef isa Raamsesii baan suukootiin buufatanii mandarri suukoot nutti toleera taa'uu qabnaan jenne. Utuu adeemanii buufata torbaffaa irratti siin lafa onaa dhufanii siin lafa onaa kana ammoo kaa'anii guutummaatti waldaan kun iddoo Refiidim jedhamu tokko ga'anii jedha macaafni. Iddoo Refiidim jedhamu kana gaafa ga'an waan tokko dhaban maal dhaban bishaan dhugaatii dhaban. Bishaan dhugamu Refiidimiin hin jiru. Kanaaf sabni kun guutummaatti rakkina bishaan dheebuu waan isa mudateef maal jechuu jalqabee Musee irratti Aaroon irrattis guungumuu jalqabe. Maal jedhee guungume? Musee biyya Gibxii keessa iddoon awwaalaa waan hin jirreef as lafa onaatti akka dhumnuuf nu fidde. Ilmaan keenyas horiin keenyas bishaan dhugan hin qaban. Maal gochiif lafa kana nu fidde jedhan. Museen akka isaan dhumaniif fuudhee ka'e miti. Biyya Waaqayyoo abdachiise Kanaanitti geessuudhaaf fuudhee ka'e. Museen akka isaan achitti salphataniif fuudhee ka'e miti. Museen akka isaan dheebuudhaan du'aniif fuudhee ka'e miti. Isa Waaqayyoo ittiin jedhe sana raawwachuudhaaf. Waaqayyo adeemaa ittiin jedhe malee dhaabadhaan jennee dheebuudhaan duutu ittiin hin jenne. Jarri kun garuu hin guungumaniidha. Gaafa guunguman iyyuu Museen maal jedhe? Jarri isa lolaniinnaan gara Waaqayyootti fiigaa dhaqeetu yaa Waaqayyo jarri kun dhagaadhaan na dha'uudhaaf waanuma xinnoo tokkotu isaan hafe. Waanuma xinnoo tokkotu isaan hafe. Maalan godhaa jedhe. Jarri gaafa bishaan dheebotan ikkoo inni kaan gaafa Museetti fakkaru gaafa Musee loluutti ka'e inni kaan harka wayyaa ol sassaabbateera Musee rukutuudhaaf. Harka wayyaa isaatii sassaabbata. Inni kaan immoo lafa dhagaan jiru laallata. Maaliif? Musee keessa buusuudhaaf. Misiraachoo sittan hima. Adeemsaaf kaatee abjuu kee dhugoomsuuf kaatee mul'ata kee dhugoomsuuf kaatee rakkinni sitti baay'achuu danda'a. Bira darbi adeemi. Baay'eedha rakkin. Hundumatu itti qophaa'e. Akkuma nama isinitti hime inni kaan nagaa barbaaddachaa jira dhagaa laallataa jira Musee rukutuuf. Inni kaan immoo qoqophaa'aa jira. Museen gara Waaqayyootti iyye. Rakkina keef gaa deebiin deebisin rakkina kee wajjin hin haasayin waan si mudatee wajjin dhaabatteen dubbatin waan si mudatee wajjin dhaabatteen guungumin darbi adeemi eebba haaraa jira. Waaqayyo Museedhaan akka jedhe jarri kun nagaan na dha'uuf jedhu jette eeyyee akka gootu maanguddoota Israa'el keessaa nama muraasa fo'adhuuti maanguddoota Israa'el keessaa nama muraasa fo'adhuuti jara kana bira darbi adeemi. Warra kam? Warra guungumtuu bira. Warra kam? Warra balleessuuf warra rukutuudhaaf qophaa'aa jirtu bira. Warra kam? Warra karaatti hambisuu barbaadaa jirtu bira darbi adeemi. Ameen ameen. Gaafa adeemsa jalqabdu koo rakkinni sitti baay'atu baay'eedha. Qoromsi sitti dhufu baay'eedha. Lolli sitti dhufu baay'eedha. Jechi sitti dhufu baay'eedha. Dhaabatteen dhaggeeffatin darbi adeemi. Nam tokko namni na dhagaa jiru darbeen deemaa jedhu. Namni na dhaga'u duwwaan dabalee jedhu darbeen deema jedha. Waaqayyo warra akkasii barbaada. Ameen ameen. Waaqayyo warra akkasii barbaadaan jedheen. Kiristaana dhaabatee rakkina isaa ilaalee guungumuun barbaadu Waaqayyo. Kiristaana yaaddoo isa mudatu dhaabatee guungumuun barbaadu Waaqayyo. Utuma rakkinni jiru utuma qoromsi jiru isa darbee adeemu barbaada Waaqayyo. Ameen ameen. Mee nama cina keessan jiru qabaati darbi adeemi jedha. Dhukkuba keenya har'aan ilaalin. Dokteriin hin fayyitu yoo siin jedhe isuma dhaabattee haasa'inati. Namni safara keessaa dhukkuba kanatti fayyuun hin danda'amu nama baay'ee du'e nama baay'ee ajjeese yoo jedhe isuma hin dhaggeeffatin isa haasa'inati. Waaqayyo jechuma jalqabaa gaafatti dubbate jara kana bira darbi adeemi jedhe. Maal jennaan ani siinaatti kattaa tokkorra naqee dhaabadha. Ati dhuftee katticha rukutta isa keessaa bishaantu burqa jedhe. Warra darbanii adeemaniif eebba haaraatu burqa. Ameen. Warra darbanii adeemaniif ulfina haaraatu jiraan jedhan. Museedhaan Waaqayyo warra 12 Kanaaniin gaaduu dhaqan gaafa isaanii Kanaaniin gaanii deebi'an namni 10 hin danda'amu jedhan maal ennaan ni fileemotan nu caalaa nama nyaatu isaanii jedhan. Mandara Yarikootti lixanii beekanii jedhan yaasaan. Museen akka jedhe Museedhaan Waaqayyo dhufee Museen naan ennaan jarri kun warri deebii isaan fidatanii dhufan utuu dandeetti waan ani itti hime waan ani isaaniif kakadhe arganii hin dandeenyu hin gallu biyyichatti dhammini eeyyee hin galan dhuguma de Waaqayyo. Ameen. Ameen ameen. Haleluuyaa.
Mee harka keessa mirgaa ol kaasaa namni amanu tokko harka isaa mirgaa ol kaasu. Lafa Waaqayyo naan jedhe sana nan gaa'edha. Ingeessa. Atumti mogolee of hin buusin malee, atumti abdiin kutatin malee, atumti ofirra gadi hin taa'in malee, atumti ofirratti hin raajin malee ingeessa. Namni baay'een maaliif dhukkuba baatee waldaa dhufee dhukkuba fudhatee gala beektu? Maaliif gaaffii baatee waldaa dhufee gaaffii fudhatee gala beektu? Dandeetti Waaqayyoo yaadu lafa kana taa'ee. Macaafni immoo akka jedha dadhaboonni ba'an kan isinitti ulfaate itti dhamaatanii kan joortan fidaa gara koo kottaa. Ani immoo sinan boqochiisa. Ameen ameen. Mee nan boqodha jedhaa. Jedhaa nan boqodha jedhaa. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 gaafa ilaaltan Waaqayyo Abrahaamiin ani siif gaachana keetii gatiin kee baay'ee guddaa ta'a jedheen. Abrahaam garuu akka jedhe inde Waaqayyo ani koo dhala dhabeen jira utuun dhala dhabee jiru maal naa gochuuf jirta maal lattaasuuf taati. Rakkinni isaa dhala dhabuudha waa'ee dhala dhabuu isaatii guungumaa jira. Waaqayyo immoo akkasiin barbaadu isa sitti mee raawwachuu barbaada. Kanaaf Abrahaamiin Waaqayyo kotta Abrahaam mana kana keessaa gadi ba'e. Ameen. Humna dhiiga olichaan rakkina kee irraa fagaadhu. Gadi ba'e Waaqayyo mana kee gadi baaseetu urjii kana lakkaa'ee. Asii ol ilaalee 1 2 3 4 5 6 7 8 jedhe nan dadhabe noo baay'eedha lakkaa'amuu hin danda'u. Ameen ameen. Yeenna lakkaa'uu hin dadhabeen sanyii keessa akka kanan baay'isa jedhe Waaqayyo. Ameen ameen. Inni dhaluma tokkittiin hin godhanne dhala tokkittiin nabee jira attamitti gaachana kee naan jetta attamitti gatiin kee guddaadha naan jettee natti haasofta kan mana koo dhaalu Eliyaazaar nama Damaasqoodhaa jedhe haasa. Waaqayyo immoo gadi ba'ee tokkittii mini baay'eetti agarsiise. Ameen ameen. Tokkicha mini baay'ee sitti agarsiisa Waaqayyo. Ati tokkittii madiibdee gaffaatee yoo banamuu dide hin danda'amu itti ofirra gatteesseetta ta'a. Misiraachoon sitti makayya adeemi lafa jirtu. Heema kaatu janna makia ose barra bagatura la bagana maga. Hallelujah. Waanuma xinnoo ishee yaaltee waanuma dadhabdeef waanuma isheen ta'uu diddeefi bakka kan koodumeera itti ofirra gadi hin taa'in. Bira darbii adeemi. Isa caaluu si eegaa jira. Mee isa caaluun na eegaa jira jedhaa. Indana rasitti maayiru kun darbitee adeemuun kee jabina kee hin dabalatu, qabeenya kee hin dabalatu, barumsa kee hin dabalatu, humna kee hin dabalatu, eegumsa irree Waaqayyoo isa jabaatu dhufa yee. Darbuudhaaf ikkoo kaleessa humna kee yaaltee dadhabdeetta ta'uu danda'a. Kaleessa barumsa kee yaaltee dadhabdeetta ta'uu danda'a. Darbuudhaaf ikkoo kaleessa karaa fira kee yaaltee dadhabdeetta ta'uu danda'a. Har'a ganama garuu ergaan sitti maan. Misiraachoon sitti maa. Ameen ameen. Irree Waaqayyoo isa jabaatu dhufa dabartee adeemta. Ameen. Namni gaafa rakkina isaa irraa ija kaasu macaafni qulqulluun maal jedha beektu Faarsaa 34 lakkoofsa 5 gara isaa ilaalaa fuulli keessan ifu deebitanii qaaniin lafan ilaaltanii. Namni gaafa rakkina isaa irraa ija kaasee gaaffii isaa irraa ija kaasee gara fannoo Kiristoos ilaalu dadhabbii kaleessa keessa jiru keessaa butamee ba'a. Yaaddoo keessaa butamee ba'a. Gaaffii keessaa butamee ba'a. Akkasii. Humni butee si baasu siif isa dhufu ganama kana. Bara baay'ee ammattee teessee ta'uu danda'a. Bara baay'ee akka michuu keetti ilaalteetta ta'uu danda'a. Bara baay'ee akka waan inni qabeenya kee ta'etti yaaddeetta ta'uu danda'a. Humna maqaa Yesuusiin ganama kana keessaa butamii ba'i. Waaqayyo akkati bira darbitee adeemtu barbaada. Waaqayyo akkati bira darbitee dubbattu barbaada. Waaqayyo akkati bira darbitee tajaajiltu barbaada. Waaqayyo akkati bira darbitee daldaltu barbaada. Waaqayyo akkati bira darbitee qottu barbaada. Achuma dhaabattee rakkina akka taasiftu barbaada. Humnaan maqaa Yesuusiin sittan dubbadha bira darbii adeemi. Mee bu'aa darbanii adeemuun qabxii lama isinitti hima. Bu'aa darbanii adeemuu. Bu'aan darbanii adeemuu tokko milkaa'inaadha. Namni gaafa darbee adeemu milkaa'a. Ameen ameen. Amma tuuti karaa deemtu namni si booddeedhaan dhufee
calluma deessi waame yookaan immoo akkasumatti jechati hin barbaanne tokko siin jedhee si arrabsaa yoo jiraate yoo galagaltee dhaabattee ilaalte waan lama miidhamta. Tokko adeemsa dhaabda. Lammaffaa cubbuutti kufta. Maaliif gaafa galagaltee ilaalte yoo inni moonji siin jechaara ta'e moon jechuun kee nafu waan ta'eef. Yoo garuu callumattee utuu inni si arrabsu callumattee yoo adeemte namichi iyyeetu maraatuudhaan innoo na tuffateeraayidha. Yookaan immoo nama kan biraa nama karaa deemaa jirutu namichi kun maraataadha qofaa haasa'aayidha. Nama deebisaaf hin jiru. Rakkina keef deebiin deebisin jecha siif jedhamuuf deebiin deebisin. Macaafni akka jedhu iji Waaqayyo gara warra qajeelotaan ilaala gurri isaa iyya isaanii hin dhaggeeffatayidha. Waan nama dhibu keessaa yeroo tasii dubbattu yeroo tasii haasoftu Waaqayyoodha kan si dhaggeeffatu nama miti. Mee seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 18. Yisihaaqis boolla bishaanii isa hojjetoonni bara Abrahaam abbaa isaa qotanii warri Filisxiyaa immoo erga Abrahaam du'ee duuchan deebisee qochisiise. Maqaa dura abbaan isaa itti moggaasee tures in deebiseef. Hojjetoonni Yisihaaqis dachaa sana keessaa qotanii burqituu bishaanii achi hin argatan. Tiksoonni warra Geeraar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksoota Yisihaaqitti qoccolloo kaasan. Sababii isaan bishaanicha isatti falmaniif Eseek jedhee moggaase. Eseek jechuun falmaa jechuudha. Kana booddees hojjetoonni isaa boolla bishaanii kan biraa hin qotan. Isa irrattis immoo warri Geeraar qoccolloo hin kaasan. Yisihaaqis bishaanicha Sixinaa jedhee moggaase. Sixinaa jechuun hamajaajii jechuudha. Yommus Yisihaaq achi adeemee boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isarratti garuu namni qoccolloo hin kaamne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nuyis biyyicha keessatti hin baay'anna jedhee maqaa boollichaa Rehobootitti moggaase. Rehoboot jechuun bal'ina jechuudha. Ameen. 18 amma 22 dubbise. Biyya Geeraar yookaan biyya Filisxiyaa keessatti wagguma sanaa midhaan facaasee dachaa dhibba galfateedha gara olii isaatti yoo sittanii dubbiftan. Yerooti milkooftu tokko hunduma tarkasii rukuta miti. Yerooti milkooftu hunduma jaallata miti. Yerooti milkooftu hunduma gammada miti. Milkaa'ina Yisihaaq kana hin jaallanne warri Geeraar. Warri Filisxiyaatti hin gammanne ittiin tolle. Kanaaf darbee deemeetu dachaa tokko keessa boolla bishaanii isa abbaan isaa Abrahaam qotee ture. Warri Filisxiyaa immoo jalaa duuchan sana dhaqee qotee maqaa abbaan isaa Abrahaam itti moggaasee ture deebisee kenneef jedha. Yeroo kana warri Geeraar tiksitoonni isaanii fiiganii dhufaniitu maal jedhan sinitti fakkaata? Tiksitoonni warri Geeraar bishaan kun burqaan kun kan keenya malee kan kee miti. Isuma Waaqayyo si eeyyame ko kan kee miti kan siin jedhu baay'eedha. Ati dhaabattee yeroo keen gubiin darbi kan biraa kan caalu jira. Ameen ameen. Ameen. Nama cina keessan jirutti bu'aati yeroo keen gubiin darbi adeemiidha. Achi dhaabatee Yisihaaqi attama abbaa keessan akka jettu ragaan qabaa. Bara abbaa koo keessa bishaan kana kan itti fayyadamaa turan ragoolii jira waan tokko hin dubbanne. Akka jettani eeyyee. Egaa bishaan kun boolli bishaanii kun maqaan ishee Eseeq jedhamtu jedhe. Eseeq jechuun falmaa jechuudha jedhe. Maqaatti moggaasee bira darbe. Ameen ameen. Har'a Waaqayyo rakkina keetti akkati maqaa moggaaftee dabartu godha. Maqaatti moggaasee bira darbeedha. Dhaqee lammaffaa qote. Gaafa lammaffaa qotee baafatee burqaaraa baasee jedhu ammas jarri sun duukaa dhufan. Warri kam warrumti Geeraar warri kaleessa ari'anii isa baasan warri kaleessa dankan duukaa dhufan. Eessa dhufu? Burqaasanii lammaffaa baasee dhufan. Gaafa isaan achi dhufan jedhani achitti immoo dhufanii maal jedhan sinitti fakkaata? Qoccolloo kaasanii jedhamu. Qoccolloo jechuun deddeebi'anii nama rakkisuudhaam. Deddeebi'anii nama doorsisuudhaam. Qoccolloo kaasanii jedha. Yisihaaqi burqaa isa lammaffaa kan immoo maqaa ishee Sixinaa jedhee moggaaseedha. Sixinaa jechuun amajaajii jechuudha jedheedha. Ameen ameen. Mee nam tokko namni dhaga'u harka isaa mirgaa ol kaasee har'a ganamaa jedha. Rakkina kootti jedha. Maqaa moggaaseen darba jedha.
rakkina keetti maqaa moggaaftee darbitar. Ameen. Akka techi dhaabattee wallaansootti hin qabdu hin barbaadu Waaqayyo. Ameen ameen. Yaaqoob ikkoo yeroo Laabaan isuma isaaf ta'u malu gegeddaraa ture maaliif gegeddarteen jedhu. Akka Waaqayyo ganaa isa baay'isu waan beekuuf waan Waaqayyo ittiin jedhu duwwaa dhaggeeffata. Ameen. Isa namni eebba kee gegeddaru hin dhaggeeffatin dhaabatte. Isan ilaalinati isan yaaddayinati. Waaqayyo ganaa dachaa godhe kaasaa sii kaffala. Inta amoon ta'uu. Inta amoon ta'uun jedhe. Namni baay'een gatiin kaffalee wayyoo 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 jedha. Wayyoo bira darbi adeemi. Ameen ameen. Hin beeku mee dubbadhaa sagalee keessan ol fudhadhaati isa caaluun na eegaa jira jedhaa. Takkaayyuu Waaqayyo amma fedhe yooti dadhabde, amma fedhe yooti bira dabde, amma fedhe yooti ari'amte gara salphinaatti si geessa min garuma ulfinaatti si geessa. Amala Waaqayyooti. Utumati dadhabuu dhiifte kadhannaayyuu dhiifte utumati ofirra gatteesseeyyuu gartee diinaa ta'e siin sin rukutu Waaqayyo. Gartee madadhabina keetii ta'e diina waraana Waaqayyo. Amala Waaqayyooti akkasuma. Gartee madadhabduu ijoollee isaatii ta'etu isa isheen mormu waraana. Arra rakkisaan keessan hin rukutama. Ameen hin jettanii? Rakkisaan qabdanii? Rakkisaan qabdanii? Misiraachoo isinitti hima arra rakkisaan kee waraanamaan jedhan. Mee nama cina keessan jiru harka isaa qabaati itti bu'aati harka ishee qabaati rakkina kee Yesuusii wajjin mootaa hidhaatti himaa. Qofaa kee adeemtee mootu takkaayyuu. Takkaayyuu. Dubartiin mandaraa Shuunaam ikkoo ilmi ishee gaafa jalaa du'e isa mana keessee maal goote dhatte gara nama Waaqayyoottan fiigaa jetti. Waaqayyo wajjin hariiroo isa qabu barbaacha dhatte. Har'a ganama kana murteeffattee gara kana kan dhufte isa barbaadde fuutee baata. Mucaan isheen du'aan mana kee akka ka'u beetti. Gara Elsaa'iin naqa gaafattee fiigaa kaate. Isihaaq maqaa burqaa isa lammaffaa kanaa amajaajii jedheetti moggaasee darbe. Amajaajii jedheetti bira darbee dhaqee sadaffaa qotuu jalqabe. Lama yaaleera lammaffaa irratti rakkina ta'ee kun yaaduma Waaqayyo keessa hin jiru fakkaata jettanii ofirra gadi hin taa'ina. Namni si'a tokko fiigeetu yookaan iddoo waajjiruma lama sadii dhaqee dorgome tarii yaada Waaqayyoo min fakkaata wantattiin kun hidhee gala manatti. Lakki wantichatu isa kan keetii min isa caalu tafeera waan ta'eef Waaqayyo sirkatti didaayira malee yaada isaa miti. Yaaduma isaati. Ameen ameen. Isa caalu tafee jira isa caalutti akka itti darbituuf didaayira Waaqayyo. Malee galteen taayin bira darbii makan biraa mokkori ammas. Ameen ameen. Isihaaq lammaffaa waan yaalee dadhabeef hin teenye sadaffaa dhaqee qotuu jalqabeedha. Sadaffaa gaafa inni qotuu inni sadaffaan kun burqaa haaraa ta'ee ba'e. Burqaa haaraa ta'ee gaafa inni ba'u sixinaan isa achitti haftee eseeqis achumatti haftee maqaan burqaa sanaa Rehooboot ta'e. Ameen ameen. Har'a ganama kana ergaansii qaba. Waaqayyo sixinaa eseeqinis bira hambisaa. Inuma afaan achumatti hafan. Isihaaq akka jedhe. Burqaa isa sadaffaa kana irratti namni qoccolloon irratti kaasee hin jiru namni nutti falme hin jiru miti. Eeyyee. Amma Waaqayyo biyya kana keessatti akka nuyi bal'annu godheera. Maqaan burqaa kanaa Rehooboota jedhamu. Rehooboot jechuun bal'ina jechuudha jedhe. Ameen ameen. Maqaa jabaa maqaa guddaa tafee oole mutu achitti hafeera ta'e. Haleluuyaa. Itti fufii adeemi isa caalus si eegaa jira. Naabatini iddoo tokkicha. Lammaffaa irratti bu'aan darbanii adeemuun ni lammaffaan moo'ichadha. Bu'aan darbanii adeemuun ni lammaffaan moo'ichadha. Macaafa abboota firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amma 11tti yoo ilaaltan lakkoofsa 11 amma 11tti yoo ilaaltan Yoftaayi Giliyaadichi loltuu jabaa turedha. Yoftaayi Giliyaadichi loltuu jabaa turedha. Laafaan jedhu dadhabaan jedhu jabaa turedha. Garuu haati manaa Giliyaad ilmaan kan biraa erga isheen deessee ilmaan Giliyaad kun Yoftaayin dhufanii ati dubartii kan biraarraa waan dhalatteef mana abbaa keenyaa keessaa dhaala hirmaachuu hin qabdu jedhaniidha. Maaliif ennaan
Yooftaayi inni loltuu jabaa kun dubartii ejjituu tokko irraa dhalatedha macaafa. Jarri kun dhufanii nu wajjin haala hirmaachuu hin dandeessu mana abbaa keenyaa keessaa kanaaf maal si gochuu qabnaa si baasuu qabna jedhanii ari'anii manaa baasaniidha. Waan nama dhibu macaafni akka jedhu kutaa kana gaafa dubbiftan namoonni gatii hin qabne isatti dacha'aniidha. Nama akkamitti dacha'u beektu nama jabaa kanatti dacha'an. Yeroo baay'ee namni si tuffatu nama si caalu miti. Nama si gadi si tuffata. Namni si caalu si hin tuffatu. Namni si caalu jabaadhu si hin jedhu. Nama si hin gadi si tuffata. Jarri kun ga'umsi isaanii amma yooftaa hin ga'u. Jabinni isaanii amma yooftaa hin ga'u. Maaliif macaafumatu namoota gatii hin qabneedha. Ameen ameen. Haleluuyaa. Iyesuus gooftaadha. Warra akkasii jiru beektu macaafa keessa. Gaafa Naaboteeni dubbiin sobaa ragaan sobaa irratti murtaa'ee akka inni fannifamuuf Ahaab ajaje namoota wayitti hin galleetu dhaqee irratti dhugaa ba'eedha macaafni. Dhugaa miti garuu namoota wayitti hin gallee. Akkasiidha macaafatu. Har'a ganama kana Waaqayyoo warra wayitti hin galle warra waa'ee hin baafne bira akkati dabartee adeemtu barbaada. Yooftaayin jarri kun ga'umsa manni qabu hin qabanii beekumsa manni qabu hin qabanii leenjii loltummaa hin qabanii mana abbaa keenyaa keessaa bahedhanii ari'anii gaafa baasan mandaraa Xoobitti galeedha. Magaalaa Xoobitti gaafa baqatee galee jedhu warri Amoon dhufanii Israa'elootatti lola kaasanidha. Lolatti kaasanidha. Lolli kun immoo yoo Yooftaayi dhufe malee injifannoon argatu. Ameen. Ergaan sii qaba ganama kana. Harka si gatee si barbaacha dhufa. Maanguddoonni Giliyaad guutummaan guutuutti wal ga'anii to'edha wal waamanii jaarsummaa mandaraa Xoob dhaqan lafa eenyu jiru lafa Yooftaayi jiru dhaqan. Maaliif Yooftaayiin barbaacha dhaqan. Gaafa isaan dhaqanii jedhan Yooftaayi akka jedhe kaleessaa'e mana abbaa kootii keessaa dhaala nu wajjin hirmaachuu hin qabdu ati asii gatii hin qabdu as jiraachuu hin qabdu jettanii ariitanii na baaftan. Har'a immoo lafan jirutti na barbaacha dhuftanii yoo deemu harkuma si gateen lafati jirtutti si barbaacha dhufa. Mee nama cina keessan jiru itti bu'aati harkuma si gatee si barbaacha dhufaayidha. Calluma darbii adeemi isuma si gatee si barbaada. Na barbaacha dhuftanii har'a immoo innaan warri Amoon ikkoo lola jabaa nutti kaasaniiru. Lolli kun immoo yooti dhufte malee moo'icha argachuu hin danda'u. Takkaayyuu injifachuu hin dandeenyu. Kanaaf waan tokko murteessinee dhufne beektaa jedhan maa inni jedhe. Nurratti dhuftee ajajjuu fi dura buutuu akka taatu barbaanna. Ameen ameen. Haleluuyaa. Iyesuus gooftaadha. Ameen ameen. Waaqumti waaqarraa si wajjina jiraatu malee hundumti isaa hin magaamaam. Lafti hin gaamne hin jiru. Bichaa waaqa kanaa wajji wal hin dhabin. Waaquma kanaa wajjin jiraadhu waaquma kanaa wajjin haasa'i. Lafi hin gaamne hin jiru. Rakkinni meeqatu jiru wallaansoon meeqatu jiru dabartee adeemta. Na barbaacha dhuftanii eeyyee kanaaf si barbaacha dhufne. Ammatu mannaqee Waaqayyo immoo warra Amoon harka koo keessa buuse dhuguma moo dura buutuuf ajajjuu keessa na godhattu jedheen. Inde isati dubbatte kana akka goonuuf nuufsi gidduutti Waaqayyo dhuga baatuudha jedhan. Haleluuyaa. Ameen ameen. Dhuga baatuudha jedhanii kakatanii achi Misiiphaatti dubbataniidha. Misiiphaadhaa ka'anii gaafa mandara Giliyaaditti deebi'an jara dhaqee rukutee immoo jara irratti maal ta'eedha warruma kaleessa nu biraa qoodan qabdu nu biraa dhaalan qabdu jedha irratti ajajjuu fi dura buutuu ta'eedha. Ameen ameen. Waajjiruma si gate waajjiruma ati gatiin qabdu siin jedhetu ajajjuuf dura buutuu si godhataan jedhan immoo. Inta Amoon ta'u. Inta Amoon ta'u. Mee hin taa'edha. Yoseefi gaafa ati manaa Phoxifaaraa wallaansoo ittiin qabde hanganaan darbee adeema waan ta'eef asitti naabadhu asin turu jedheetu kootii isaa itti gatee sokkeedha macaafni. Yoo hafte kootii koosa sitti hafti malee ani Yoseef addanatti nafu abjuun koosa sitti nafu. Ameen ameen.
Wanti waan si fayyadu fakkaatu si biraa hafu malee ati nafin achitti darbi adeemi. Yoo maafteyyuu uffannaan koo sitti haftu jedhe. Ina bona danatti abjuun qaba darbeen deema ganaa. Ameen ameen. Mesa galee keessan ol fudhadhaani abjuun qaba jedha. Darbeen deema jedha. Warra abjuu qaban warri mul'ata qaban hin dhaabatan. Waan gatuu malu gatanii matu. Wanta bu'aanaaf qaba ture sana hundumaa akka koosiitti lakkaa'een gara fuulduraatti aggaamaa jedhan Phaawulos. Waanuma bu'aanaaf qaba ture wedha. Achitti dhiisee ofii isaatii darbee sokke. Mul'ata qaba waan ta'eef abjuu qaba waan ta'eef. Yoftaayin naqanii qabanii fidanii akkuma dhufeen waammatanii dhufaniin isa ittiin jedhan sana godhan dura buutuu godhatan. Jarri warri kaleessaa dhaaluma xiqqoo waama xiqqoo isayyuu mana Giliyaad qofaa keessaa hirmaata ture. Ishee mayyuu hin taatodhan amma guutummaa biyyaarraa akka hirmaatu ta'e. Ameen ameen. Haleluuyaa. Isa caalu isa guddaa dura kee jira. Ameen ameen. Ittima. Na duukaan dabartu jedhaa. Rakkinni 2014 si duukaa ture 2015 si duukaan darbu. Gaaffiin kun si duukaan darbu. Yaaddoon kun si duukaan darbu. Dhukkubi kun si duukaan darbu. Humna maqaa Yesuusiin ganama kana gattee deemta.